ربين كنا الحمد لله رب العالمين ربين قرتي أنا بسم الله كانوا هادو بسو ربي كنا اللي ندقتنا الحمد لله يجو فيانو كني اللي سقوف لا لفون وبافر فانا قرتني أكسجين كان قوف سنور راقبته وان ربي أم الدنيا تنا قبا جرت قوتون سي ست تدقيق أسكن دي كيسات تجو هاي قباب دندوبة دقيقة أكون أنون نيجونجو قوتون دچي تنا راقلا جتشو اللي سقوف نور راهدت الحمد لله رب العالمين isiin takkattiin qilleensi rabbiin hafuurri ol baafannee gad deebisnu kuni nama tokkotu mana yaalaa dhaqee yeroo gartee hafuurri itti citee mana hakimaa geessanii oksijiina itti hidhaniiti yeroo inni gartee oksijiina irraa hiikan doolara 10,000 kennii jedhanii ni boo'e duuba kurrifatee boo'ee jennaan doktortichi rifatee nama qabeenya qabullee anas irraa baasaa maal ta'a doolara 10,000 gartee akka birrii teena konkolee jechuu biyya Ameerikaatti anas irraa baasaa obboleessa kiyya abshiir jedheen yaa obboleessa kiyya yaa doktor jedheen kun nan boochifne laal qilleensa addunyaa kana keessa waggaa meeqa umrii kiyya ittiin jiraadhe kana takka rabbiin nan kafalchiifne ani ol seenee isin bira daqiiqaa xiqqoo takkanatti hiitanii horii na kafalchiiftanii guddina horiitti illee miti qilleensa rabbiin keenna gartee umrii keenna guutuu kafaltii takka malee gartee nu baafachiise kana osoo nurraa qabee أكسي إن شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيكم ربي كسر دقتنا قلت كي نجلس والجهي تاد دوري تاكن تين تنا الفني بكي قرتي مكان ربي تنا ومن نبي رب الصلاة والسلام كسارات أجر قرتي وام فيت خيري فيت سودال ده بكي مكان ربي تنا ومن يول جيت السلام تولي ركراون وان كيري تقبل إسكيسن وبليتي سنين آمون سنرت قرتي أما أنا واجب سنرت هاتاتو يجوسني قلي يو كان كسارات أو ندل النجوتون كناف سنمني قرين جبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جد سنين كلام سلام تور الجنة الحمد لله رب العالمين باجرات تي كابجرات تي فرنجي تاتي عربات تي عجبات تي چاينا تاتي جابان تاتي بكفيتي وجرات تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر سلام تور الجنة تاتي إسي تنالي تاتون دقاتنا وكاقيتا ورجنة الفردوس قبا باجرا مالي بابيتني سلامتا ولرق قراني بريدني غلودات yeroo abbaa warraa yookaan haati warraa yookaan firri saahibni tokko gartee gabaa dhaqee galee warra jannataati bara waa bituu fi miti bareeda dabalachuu salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Allahu akbar nagaa rahmanni rabbi sirratti haa jiraatu Allahu akbar akkas insha Allah rabbiin kayrii haa godhu jalbantii fufa leenca kiyya baga nagaan dhufte Badruu Mustafaa hundi keessan warri ol seentan anaa jiraatu jaala kiyya jalbantii fufa leenca kiyya jaala kiyya qaalii abbaa haqaa rabbi fayyaa guutuu sii kennee oromiyaa bareedduu Itoophiyaa bareeddaa dhalaliste tana rabbi si agarsiisu jaala kiyya bantii du'aa godhaafi jalbantii fufaa hundi keessan du'aa godhaafi obboleewwan tiyya leencaaf jagna abbaa haqaa abbaa qabeenya keessaa qabsoo oromootiif bahee umrii isaa guutuu saba kanaaf fixe wallaahi yeroo garii dhiifamallee naa godha oromoo tiyya tuffadha yeroo garii oromoon jalbantii fufaa beektanii warra sooshaal miidiyaa kan gubbaa warii guuruu fi rakkataa maal goone jedhan kanneen gartee wallaahi akka itti oromoo tuffadhe jalbantii fufaa nama dhukkubsatu nama saba kanaaf umrii isaa guutuu fixe nama gartee onneen isaa baqaayixee qaamni isaa gartee guutuun banamee saarjarii godhamee agadhatti dhukkubuuf sooshaal miidiyaa kanarraa qabsoo godhurraa bu'e jechuudha. Oromoo wallaalli beeytani inshaallah duniyaattis rabbiin isa gammachiisee jaala kiyya qaalii akirattis jannatul firdoos rabbi haa kennuufi abbaan qabeenyaallee oromoo warri gargaarsaas gubbaa guurullee warri sagartee rakkataaf qabsaa'aa waa godhullee tokkollee gargalee laallee jechuudha. Maali beektani oromoo tana keessa kijibdu guute. Gaafa namoonni biraa rakkatan gaafa gartee nan fiiganii waa godhaniif abbaa qabeenyaa ka makiinaa qabu gaafa qabsoo oromootiif dabalamu furaa fuudhee uummata oromootiif kennee lubbuu fi ilmaan isaa facaasee qabsoo oromootiif dabalame jechuudha. Nama jiruu isaa guutuu qabsoo oromootiif fixe. Jagada akkanaa qabna jaalbantii fufaa rabbi umrii si dheeressu jaala kiyya qaalii waan biraa siin hawwu umrii si dheeressee rabbiin biyya teenna bareedduu taati lafee cabsee dhiigatti jigsitee marraa meeqatti si ajjeesanii azalli kee hin geenyeef haa qabatteef rabbiin si baasee kana fidee oromiyaa keessa rabbiin si haa bashannansiisu. Maatii kee wajjin ilmaan kan kee wajjin firoottan kan kee warra si jaalatanii fi qabsaa'ota kanneen waliin jechuudha inshaAllah rabbiin anaaf sillee jaawar rabbiin haa agarsiisu jabaadhu inshaAllah rabbi aafiyaa guutuu si haa kennu. Du'aa godhaaf obboleewwan tiyya mee ililli facaasaa jaalbantiidha. Jaalbantii warri itti dhiyaatan namni hunduu inshaAllah dagatinaan du'aa hin dagatinaa yeroo maraa.
galtaniin dagatina akkas inshallah qaqqalee bareedduu ilmaan oromoo hadha karriitti seenu ustaaz Abuukee yookaan ustaaz Abubakarii fi haala yeroo irraa inshallah wajjin laallaa ustaaz Abubakar irratti ustaaza keenya qaalii gartee rabbi umrii isaan haa dheeressuu duulli guddaan ilmaan Yohaannisootaatiin irratti banamaa jira jechuudha. Maal irra akka jedhu waliin laalla. Akkasuma haala yeroodhaa faannoo akkasuma shanee akkasuma Jibuutii Somaalilaandii Somaalee Turk Gibs biyyoota ollaa kanneen lafee hedduu naannoo waliin laalladha inshallah biiznillaahi ta'ala. Ililliin kun guutuun keeti jaalbanti inshallah jazakallah khairan. Du'aa illee godhaaf hin dagatinaa yeroo maraa. Biyya jira nuuruu kan jiran. Eessa jiratte jaalbantii UK jira. Jaalbantii UK jira obboleewwanti. Waan yaada waan dandeette rabbi isin dandeessan gargaara yaadaan illee gargaarsa fira jaalbantiin. Saba kanaaf umrii isaa guutuu fite mee agartee warra abbaa qabeenyaa warra oromummaa jaalatu. Namni gartee saba kanaaf osoo nama waa kadhachuu beeku ta'e jaalbantii kadha silaan garuu kadhachuu hin beeku. Osoo nama waa kadhee jaalbantii fufaatii waa kadhaa jechuudha. Jaala kiyya qaalii. Kanaafuu hin dagatinaanii warroota gartee dhugaan oromummaa jaalatan, qabsaa'ota jaalatan, sabboontota jaalatan warra kanneen biraan ga'ame akkas jaalbantii UK jira. Buleewwan tiyya akka malee dhukkubaan jechuudha. Kanas sooshaal miidiyaa kanarraa buuse. Akkasii rabbi umrii nu haa dheeressu. Haqni dhukkubsate kun ka diliin irraa buutee khayrii isaa katamtu rabbi haa godhuuf jaala kiyya jaalbantii fufaa. Sanyii Jeneraal Taaddasaa Birruuti hambaa tokkocha tuulamaati. Wallaahi tuulama keessa jagni hin jiru. Yaadaa wanni dubbiin ganda galte jagni tuulama keessa hin jiru abbaan qabeenyaa hayyuun namni jaalbantii fufaa haga rabbiin umrii isa kaa'e kana gartee gammachiisee jiraachisu. Akkas inshallah Oromoon kutaa kurtoo keessa abbaan qabeenya ka rabbiin qabeenya bira kaa'e. Akkas inshallah rabbi khayrii haa godhu inshallah. Gargaarsi ka kaaliqu samaawaati wal ardiitu caala. Rabbiin ija rahmataatiin haa laalu gartee. Dilii isaa irraa buusee umrii rabbi dheeressee fayyaa guutuu rabbi haa isa qofaa jaallan hedduu namoota hedduu jiran tajaalbantii fufaadhaa keessaa addaati. Dhiira waan qabne bakkaan ga'u waliin gartee gaafa namni biraa galee illee hin galiin. Umrii keenya qabsoo tana keessa fiindhee namni hedduun bes nu ga'e biraa gale hin galle nu biraa. Akkas isin jaalladha isin kabajanaaf folchaa. Ustaaz Abubakar irratti duulli guddaan dhiyoo kana guutuu deemaa jira. Hedduun keessa quba qabdan jedhee fudhaa. Sababni isaa warra karaa naannoo Amaaraa Dabra Biraan kana keessatti rakkoolee uummatarraa karaa faannoo haala adda addaatiin ga'e uummata buqqa'e rakkoo keessa jiruu fi daraa guddaa keessa jiru gargaarsa karaa adda addaatiin gargaaraa turan jechuudha. Kana keessa namni uummata san gargaaraa turee fi bakka hundaa dhaabbachaa ture keessaa Ustaaz Abubakar Abuukee ni beektanii isin martu. Abuukeen nama gartee qabsoo kana keessatti gahee guddaa asirra naan dhufne soori. Okay, silaasinii ol darbadhee asirratti onnaa irraan qabu. In qabu asirraa isinii ol darbadheetu. Ustaaz Abubakar namni hunduu ni beekaa jechuudha. Ustaaz Abubakar duulli guddaan irratti ka'e wanni irra kahee fi nama tokko ni beektanii warquu Ayitanoo beektanii warquu Ayitanoo kuni nama yakka dalagee mootummaan seeraa dhiyeessu waan hedduun faannoo gargaaruun beekamee fi abbaa qabeenyaa naannoo Amaaraati jechuudha. Nama kanatu NGO tokko yookaan ammoo waldaa gargaarsaa warra gargaaranii adeemsa Itoophiyaa kan jedhu warra gartee gargaarsaa kanaaf birri Itoophiyaa miiliyoona 15 uummata rakkata kana biraan akka gahuu fi kenne jechuudha. Waa'ee kana warri kun gargaarsa kana irraan fuunuu jedhan maaliif warquun kuni nama seeraa mana murtii dhiyaachuuf mootummaan kun haala adda addaatiin barbaadu jechuudha. Waldeenni NGOdha ammoo warroonni gartee biyya keessatti maqaa gargaarsaa adda addaatiin dhaabatanii fi hayyamni laayisensiin kennameef kuni seera
warii bakka irraa dhufe hin beekamneef namoota yakkamtoota irraa dhufan fuudhee waan irratti dalagu saniini yookaan ammoo gargaarsa haa ta'u waan biraatiif haa ta'u akka hin fuune namoota akkasii yakkamtoota irraa warii bakka irraa dhufe hin beekamneef horii saamichaa horii adda addaa kan jedhu mallatteessee jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e warri kuni horii kana hin fuunu jedhan jechuudha. Ustaaz Abubakar yookaan ammoo Abuukeen isa kana poosti godhan. Amma duulli amantii wal qabsiisanii haala adda addaatiin wal qabsiisanii sooshaal miidiyaa kana gubbatti kaa warri gartee olola oofuu beekan duula guddaa baran jechuudha. Kanaas Ustaaz Abubakariin tuquu jechuun ija ummata musliimaa tuquu jechuudha. Ustaaz Abuukeen, Ustaaz Abubakar Ahmad nama gartee gandaan amantiin kutaan nama hin qoonnee fi ulumaayii hayyuu beekaa biyyattiin tun qabdu akka musliimaatti ummanni musliimaa qabu. Nama kaleessa illee maqaa amantii isaatii fi dararaan guddaan irra ga'ee warra sagaleen kennaa dhagaamtu keessaa jijjiiramadhaa kana bu'uura ta'an keessaa nama tokko jechuudha. Warra hidhamanii Ustaaz Ahmaddiin Jabalfa wajjin yeroo dheeraa gartee silaa osoo rabbiin furmaata isaa fideefi bahuu baatanii sadarkaa lubbuu isaaniitti irratti murtaa'u deemu jechuudha. So kanaaf adda kaa namoonni bahanii sooshaal miidiyaa kana gubbaa keessaaf alaa warri faannoo deeggaru deeggartoonni gartee farra biyya kanaa nafxanyoonni keessaa jechuudha. Amantii wal qabsiisuudhaan sabaa wal qabsiisuudhaan haala adda addaatiin keessaa yookaan wanni hiree kan argatanii deemaa jiran akkuma beektanitti Ustaaz Abuukeen nama jijjiirama kana eenyullee dura waliin dhaabbateef aabbichuu wajjin jechuudha. Wanna hedduu dalaganii fi eekaa osoo saboomni gargar hin qoodin biyyoomni dhugaa dalaguun haqa dalaguun amanamummaan namoota hedduu olii hiite Amaara keessaa Tigree Guraagee Walaayitaa kan baataa keessa jechuudha. Aabbichuun ka jaalatan nama haqaati. Nama dhugaa dalaguun nama sabaan nama hin qoodne amantiin nama hin miine. Ustaaz Abubakar jechuun Abuukee jechuun nama kamuu amantii kamuu fakkeenyaaf yeroo baay'ee naannoo Amaaraa keessa rakkoo gala yoo adattan taate gaafa isin dura rakkoon galee bahirdaan dhaqan Ustaaz Abuukeen hadiisa takkaaf waan hayyoota jedhanii bakka adda addaa irraa waamanii fidan namoonni meeqa haasanii daqiiqaa 15 20 30 kasaa tokko haasa'ee jira haasaa oolan Ustaaz Abuukee yeroo takka ol kaanii hadiis takkaaf quraan takka qara'uudhaan waan namni irra wal dhabu san guutuu walii galchan gaafas maal jedhe warri amantii birii qabullee uummanni Amaaraa achi jirullee namoota akkanaattu jira hayyoonni akkanaa jecha gabaabaa takkaan ka dheeraa haasuufnee furmaata dhabne nuuf fidu maal irratti wanni isaan itti ilaalaniif Ustaaz Abubakariin fa'aa ulumaayii keenya kana itti eeganii fi wanni ulumaayiin keenya deemtu wal faalla namoonni hedduun uummata musliimaa yoo ta'e musliimni kan nama jibbu nama ajjeesu dhara dalagu islaama qofaaf dhaabbate mirga ilma namaa ka bineensaa ka maalii kana waan hin beekne san jechuudha garuu ustaazonni keenya kun wanni jibbamanii biyya kana keessatti hayyoota beektoota hattuu waan hin ta'iniif ummata dalagatanii akkuma nama kamitti ustaazonni keenya kunniin warra daldalatu abbootii qabeenyaati ulumaayii warra barumsaa lachuu qaban ka akiraallee ka addunyaallee jechuudha ka jiruu addunyaa tanarraallee qabanii ka akiraallee qabanii jechuudha akkasuma wal ammatanii wal qabatan kutaan gandaan amantii walii osoo hin qoodin Amaaraa Guraagee Walaayitaa osoo hin qoodin hayyoonni musliimaa keessaayyuu Ustaaz Ahmaddiin Jabal duulli guddaan irra ka'u maaliif Ustaaz Abubakar fa wajjin Amaara wajjin Yaasin Nuuruu fa wajjin akkasiin jedhan ni beekna kana maraa jechuudha. Wanna kanniin kaasan garuu diiniin keenya islaamummaan bakka fedhe haa jiraatu yoo fedhe Chaayinaa haa ta'u yoo fedhe Faranjii Ameerikaa ka Awustiraaliyaa Kanaadaa ka Jaappaan ka Jarmaan haa ta'u obboleewwan jechuudha. Haadni keenya tokko rabbiin keenya tokko ergamaan keenya tokko quraanni keenya tokko qiiblaan keenya tokko salaamtaan keenya duratti yeroo seen assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jenne sun walitti nu hiiti jechuudha. Waan tokko jennee salaan nagar tokko garagallee salaan. Quraanni keenya tokko akkasiin kanaaf nabi rabbi salaatu wassalaam isin qaama tokko nuun jedhan. Akkasittis wal qabatanii biyya kana wanni muummichi ministeeraa abbichuulleen warroota kanneen jabeessanii waliin dhaabbatanii tokkummaa isa jedhan sani islaam bira barbaaddaa jechuudha. Maaliif masgiidan filatuu ka fedhes dhufee salaata. Biyya fedhe irraa haa dhufu. Amantiileen kun waan fakkeenyaa fi warri charchii qabu charchii ofii qaban jechuudha. Isin galee amantii addunyaa kana keessa jirtu martuu manoota ofii adda adda qaban. Ummanni musliimaa garuu bakka fedhe haa dhufu. Bakka fedhe masgiida fedhe seenee salaataa walqixxummaa keessa jira tokko. Garaagarummaan tokko hin jiru akkuma isiniin jedhe san
nagaa salaam aleikum jedhurraa eegalee haga akkaataa salaatu waan dalagu hunda waliin gaafatu obbo akkam aadaan biyya kanaa warri kun akkami hin jiru. Kanaaf gartanii inni kuni maal godhe biyya takka ijaara tokkummaa andinnati jedhan san maddammar jedhan san waliin nama dabala jechuudha. Abbichuun maddammari maal jedhe gaaf duriitu maddammari maaliif jibban beektanii isin badhaadhin. Abbichuun maddammari kana waliin dabalamu tokkummaa waliin nyaachuu waliin dhuguu waliin jiraachuu quraana irraa baradheedhan jechuudha. Akkasii bara quraanni ollaa kee wajjin fedhu kiristaana waaqeffataa pirootestaantii haa ta'u waliin gartee jiraadhaa jedha. Isa kana olumaayin ta'e waliin jibbamtuuf isa kana kaayan tokko jedhan gartee Amaaraa, Oromoo, Guraagee, Walaayitaa kan baataa waliin qoonnu biyyi teenna tokko waliin qabnaa amantiin ta'abbaati aadaa safuu waan namoonni qaban walii kabanyee waliin jiraannaa jedhan jechuudha. Warroonni warroota kana jibban olumaayii kana irratti duulan yeroo waan xiqqoo takka argatan qaawwasan keessaan dhagaa darbachuu deeman warra an Amaara warra ani Oromoodha Oromoon Oromiyaan natsaa bilisa bahuu qabdi ani Tigreedha Tigraay bilisa bahuu qabdi ani Amaara naannoo Amaara warroota akkana jedhu kanatu isii tana yoo kaagartee kaa tokkummaan kun dhufee lakka waliin jiraanna olumaayiin jettu hayyoonni jedhan beektonni jedhan kun dhufan gartee harkaa waan fashalsaniif jibbanii jechuudha. Kanaaf Ustaaz Abubakar irratti duulli guddaan banamee jira. Isa kana fashalsuudhaaf namoonni hundinuu waan goonu waan dandeenyu kabaatee dubbattu barreessitu piroofaayila kan kee gubbaa suuraa isaanii kaayachuu haala adda addaatiin Ustaaza keenya wajjin haa dhaabbannu. Waa godhaniif miti. Haa diinonni warri waan kanaan nu qoodu nu facaasuu barbaadan karaa kanaan haa cabsinu. Yeroo as gubbaa dhufnee sooshaal miidiyaa kana gubbaa iyyinu maaliif iyyinu? Oromummaa qofaaf Itoophiyaa qofaaf miti. Mirgi amantii kana moomaa ka gosaa hundi akka kabajamuuf jechuudha. Nam tokkorraa haga gamtaa biyyaatti. Amantiin kamuu biyya keessa jiru abbaan fedhe waan fedhe akka dalagu waan fedhe akka dubbatu. Nagaan akka jiraatu biyya tana keessatti. Kanaaf jechuudha. Kanaaf Ustaaz Abubakar nama tuqamu osoo hin taane nama dhagaa irra darbatan osoo hin taane harrichoo laaltee harrichoo sodaattee daawullaa waraantee jedhan. Warri gargaarsa guure kuni adeemsi Itoophiyaa ka jedhan kuni warra ka garteen fuunuu jedhe waan kana isa dhiisaniiti Ustaaz Abukee waan poosti godhaniif waan kana irratti isaan irratti duulan jechuudha. Lafattuu si jaaladha sireen akka horteessan garuu homaallee fiduu hin dandeettanii staaf jennaan jechuudha. Uummata akkallee karaa kanaan kan uummanni musliima Itoophiyaallee kaleessaatii miti yaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Bakka san bira kunnee jirra. Itoophiyaan akka kaleessaa jaamaa miti yaadha. Itoophiyaan amantii tokko afaan tokko aadaa tokkooti miti. Tasabaa sablammootaa amantii adda addaati. Biyya walqixxummaan dhugaa sun keessatti argame hadha. Namuu akkuma uummanni musliimaa alhamdulillah rabbil aalamiin deemee dalagachaa jirutti ijaaramee waan fedhe dalagee akka fedhe deemee bahee galuu qaba jechuudha. Heera biyyaa kabaje. Kanaaf akkana isiniin jedha Ustaaz Abukee irratti hundinuu gartee cinaa dhaabbachuudhaan duula isaan irra baname kana irraa faccisuu qabna jechuudha. Isaan tuqu jechuun gumaa teenya gurraattii tuquudha jechuudha. Akkasin nu beekaa. Kanaaf tun agarra kun gara haala yerootti deebinaa inshaallah waa'ee ustaazaa hundi keessanuu gartanii karaa komantii warri waa barreessitan warri adda addaatiin inshaallah lafan kaayinaa isiniin jechuudha.